finyoo morma isaatti hidhee wayadfa'uhu bilaalii kana ni kenna jechuudha. Finyoo mormatti hidhee wayadfa'uhu isa kenna ila sibyaani gara daa'immaniitti kenna. Yal'abuuna bihi ijoolleen morma isaatti finyoo kana harkisanii isa lafarra harkisanii ittiin taphatu. وهو يقول إنما نجد أحد حالا نجدون وكان نتأي يخرج به كنسان بأتأي. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kulaasaa keenya itti aanuuni boqonnaa 22 geenye jirra. Innis immoo idaa Quraysh lissahaabati jedha. Qurayshoonni sahaabota aadaa gochuu kan nuti as keessatti dubbannu jechuudha. Lammaa ra'ati Qurayshun Qurayshii yeruma argitu anna rasuula sallallahu alayhi wasallam ergamaan rabbii asbaha ta'eeti jira yookaan immoo aziizan jabaa ta'ee jira. Muhtaraman akkasuma immoo nama kabajamaa ta'uu isaadha. Diinii kana fiduudhaan quraana kana fiduudhaan kabajamaa ta'uu isaadha yeruma argitu imtana'u an aadaa'ihi isa azaa gochuurraa ni dhaabbatan. Amma gaa of qaban isa cinquurraa gara maalitti deebi'an jechuudha. Waqbaluu garagalanii ala ashaabihi sahabota isaa azaa gochuutti deebi'an bil iizaa'i gosoota musiibaa hedduudhaan jechuudha. Walaa siyamaa inumaa ammoo keessa inumaayyuu jechuudha gaaya almustada'afiina lakkoofsa yuun qabu ammi jarri ummata dadhabaa azaa gochuu jalqaban jechuudha. Almustada'afiina jechuun warra dadhabaa jechuudha. Alladhiina jarri sunuu laa naasira lahum namoota fira xixiqqaa qaban namoota jechuudha nama jara gargaaruu hin qabne warra akkasii azaa gochuu jalqaban. Fa'akadhatni seente kullu qabiilatin gosti tokko tokkoon qabiilaa hundi gosa tokko tokko tu'adhibu azaa gochuu jalqabde man aslama nama isiirraa asallame nama isiirraa islaamummaa kana qabate qixaaxuu jalqabde. Minahaa gosoota cinqii jarri ittiin cinqaa turan keessaa bilhabsi hidhuudhaan waddarbi tumaatiidhaan waljuu'i beelessuudhaan walaacaatishii akkasuma immoo dheebessuudhaan dheebuu garaagaraatiin bishaan irraa kutuudhaan. Hattaa saara hamma ta'utti alwaahidu minhum tokko tokkoon jararraa warra azabamanii kanarraa laa yastatii'u kan hin dandeenye aljuluusa taa'uu hanga hin dandeenye tokkotti. Walaa yadrii hanga hin beenne tokkotti maa yaquulu waan jedhullee haga inni wallaalu amma inni wallaalu tokkotti azaa godhan. Min shiddatil azaabi qixaanni itti jabaachuurraa jechuudha. وممن عذبوا ورا قطاط من كان الرائد قد ورا أذى مصيبة هدو أرغن كيسا بلال بن رباح بلالي في وعمار بن ياسر عمار المياسر جتور. بلالي كان رت تقرير مال جرا كان نتا بلال كن سيدة أمية سيدة جتورغا كان نتا سيدة أمية سيدني إسادة أميان يجعل كان قد في عنقه مرمى إساتي حبلا فينيو مرمى إساتي هدي ويدفعه بلالي كان نكنا جتود فينيو مرمت ده ويدفعه إسا كنا إلى السبيان غير دائمانيت كنا يلعبون به إجول مرمى إساتي فينيو كان أركساني إسا لفر أركساني تنتبت وهو يقول إنما نجد أحد حالا نجدون وكان نتأي يخرج به كنسان بأتأي سيني إسا كني في الرملي بقى الرجاجة جربوتا cirrachi ashadidul hararati bakka cirracha yookaan immoo bakka ashawaa akkan baay'ee gubaa ta'e alladhi bootaan sunu law wuda'ati alayhi law wuda'ati kaayamte bootaa sana law wuda'ati jechuun bakka gubaa sana bakka aduun akkaan gubu bakka cirracha bakka ashawaa kana osoo kaayamte alayhi qixa'atu lahmin foon citaa wa'ii osoo bakka sana kaa'amte lana dejat sila kan bilchaatu jechuudha baay'ee gubuu isirraa kan ka'e. Thumma ya'muru eeganaan ajaja bisakrati dhakaa gurguddaa akka dhufuuf akka baatamee dhufu ajaja jechuudha. Fatuuda'u ni kaayamti ala sadrihi qoma isaarra kaayamti jechuudha aduu gubaa kana keessatti. Thumma yaquulu lahu eeganaa isaan jedha Bilaalin laa tadaalu haakadhaa
ati akka kan laa tazaalu ati waan deemtu haakaza akka kanatti qixaaxamurraa waan aftu hattaa tamuuta hamma duututti akka kanatti qixaaxamta jedhaan. Aw takfura yookaan immoo hamma kafartutti akkasitti qixaaxamta jedhaan. Bi Muhammadin Muhammaditti hamma kafartutti akkuma kanatti si qixaaxuu hin dhiisnu jedhaan. Wamaa zaala waan deemu inni immoo kadhaalika akka kanarraa waa hin deemne jechuudha. Wamaa zaala waa hin deemne akkasitti isa qixaaxuu kana hin dhiifne hatta ishtaraahu amma bitetti Bilaalii kana Abubakr Siddiq amma isarraa bitetti jechuudha Umayyaarraa. Wakallasahu amma inni azaaba sana keessaa isa baasetti akkasumatti qixaaxa isaadhaa itti fufe jechuudha. Wa Ammaar ibnu Yaasir faadha jenne kan inni irra caalaa qixaaxe. Ka Ammaarii kanarratti immoo kaanuuni ta'an yu'adhibuunahu kan isa qixaaxan ta'ani Ammaarii kana binnaari ibiddaan. Hattaa maata amma inni du'etti. Hamma du'etti jechuudha Abu Ammaar abbaan Ammaar amma inni du'etti akkasitti isa qixaaxan. Wa ummuhu haati Ammaarillee amma isiin duutetti tahta al-adaabi qixaaxa jaraa jalatti haga isiin duutetti akka kanatti qixaaxan jechuudha. Gaaratti ol deebinee wa akhuuhu ammas immoo obboleessa Ammaar ibnu Yaasir kanaa fi wa abuuhu abbaa isaatii fi wa ummuhu haadha isaallee akkasumatti qixaaxan. Wa Khabbaab ibnu al-Aratti akkasuma immoo Khabbaab ibn ilma Aratti illee akkasumatti qixaaxaa turan jechuudha. وممن أذبوا ورقطات ماتورن كيسا ورنتي مقا جرا كامنكم مراسة جيتشو. خباب بن أرتي كن كانت نتاتي مولا جيتشوني كان إسا بتتسن تأتي كان أفتو تاتي جيتشو بالحديد سبيل فرتي رفتي المحماتي سبيلا بايدي مفهم إبدا كيستي كوادمي فتجعلها إسقوتي سبيلا سنة على ظهره ضد إسارة كيس سبيلا قباقنا ليكفر كن كفروا داف فلا يزيده وإن دبلوا في بلا أما خباب بن أرتي كناف ذلك كتانس إلا إيمانا ملوان تقول ليس في دبل جتشون. أسئلة غافلة ما تمتنعت قريش يوم ديفته يعني إيذاء الرسول رسولة تنقو ديفته يوم على من أقبلوا بإيذائهم أين يرتدي بفتن كتاتا جرا أين يرتدي بسن كيف كانوا ميقامت تان يعذبونهم وقامت جرا كتاتا تران. اذكر لي من أفدبدو أشهر من عذبوا الربي كما ورا كتاتا مني ميمقا جرانا دبدو جدا. الخلاصة تشوفها لما قوي الرسول يرمى إرقما ربي جباتو ديني كان رد دعوة رد بدأت قريش نيقلت في إيذاء أصحابي صحابه